iddoo seera qabeessa haa ta'u mana bakar waariitti yaadannu mucaa ammoo muceefaatti yaadannu haa ta'u garuu afaan kana magaalaa kana keessatti dubbachuun turre uummanni Oromoo garuu arraan tana galma tolfannee mana kana keessatti wal geenyee afaan keenya barsiisuun yookaan immoo kitaaba keenya eebbisuun bareeda. Okey gama yaada hiyyaa giseen deemu karaa gabaabaa jechuudha. Akkatti irra deemuun bareedu jechuudha. Asitti osoo hin ta'in magaalaa gudditti Harargee bahaa diree dawoo ta'uu qabaa. Achi namoonni hedduulleen ni beekan. Dhufuufis hedduu haala mijataa jira. Akka asiitii miti jechuudha. Kanaafuu asitti osoo hin ta'in akka yaada hiyyaa diree dawootti warra deebine bifa haaraa jechuudha. Akkasitti dummuchi. Yaada bareedaa. Wajjirri eegumsa fayyaadhaatis waajjiroota isaan warreen hojjetu hundaaf kitaaba kana bitee
isaanii geessuudhaaf waada galeetti kan jiru isaaniinis hedduu galatoomaa jennaani Dooktar hundumaanis qarshii 1,000tti biteetti jira galatoomaa jennaani Ibsaa Muusaatis qarshii 20,000 isaanis galatoomaa jennaani Dooktar Taaddasanis qarshii 10 galatoomaa jennaani hedduu dhagaa warreen amma caalbaasii booda waraqaan dhuftee jechuudha. Galatoomaa jennaani Dooktara cinaa dhaabbachuu keessaniif kitaabni ammallee gurguramaa waan jiruuf hundi keessanuu bitachuu ni dandeessanii qarshii 200 fi 200 olitti jechuudha. Osaamaan nagaadhaan qabaa jira. Akkasumatti bagarabbii nagaan asii achi haadee rufoo keetii hedduu si galateeffannaa. Waay nooroo sirkii dhiiftee deemtee. Haadee sii jiraan. Nama dheeraan see lakkaa. Waajjirri eegumsaa fayyaadhaatis waajjiroota isaan keessa warreen hojjetu hundaaf kitaaba kana bitee isaanii geessuudhaaf waada galeetti kan jiru isaaniinis hedduu galatoomaa jennaani Dooktar hundumaanis qarshii 1,000tti biteetti jira galatoomaa jennaani Ibsaa Muusaatis qarshii 20,000 isaanis galatoomaa jennaani Dooktar Taaddasanis qarshii 10 galatoomaa jennaani hedduu dhagaa warreen amma caalbaasii booda waraqaan dhuftee jechuudha. Galatoomaa jennaani Dooktara cinaa dhaabbachuu keessaniif kitaabni ammallee gurguramaa waan jiruuf hundi keessanuu bitachuu.
Inni tokko biqiltuu ati ol baafte. Kan ati hunda badhaafte. Tokko of laate. Tokko walqita. Sirriitti wal bilcheessee sirriitti wal nyaata. Inni tokko immoo nama kutee nama qalee balfa godhee sirriitti gata. Inni tokko sirraa qorata. Inni tokko aduu balfee mammaan maal jette yaadachee maal jette yaalafaa kaan narratti wal nyaatee narratti rafaa maal jette yaa biyyee siin narratti iyyee kanaaf maal wayyaree maal jette yaa biyyee keetii na dhiphisaa yookaan narraateef yookaan siin liqimsa lakki na liqimsin of jiran nan dhafeessin kunoo siyyuu baqadhe diibsiyuu dhafadhe badayaa gowwoomaa maal yaadachee eessaan sirraa dhokadhaa faaya fayyaa jiru suuraa turree sagantaa turree yommuu gaanu bitti boojisanii afur kana fakkaata tokko dhiirraa anis kan qoratan kaanis xayyaaraan bifa garaagaraatiin fakkeenyaaf bakka gammadaa rasaatii waliin kunoo akkana fakkaannaa hedduu galatooma warreen nu dabaltanis warreen gartee asitti argamu jiru ulfaataa isin jenna doktor nu guyyaa irraa maal si fakkaata? Guyyaa irraa guyyaa addaati. Ayyee gammachuu kiyya miiraan ibsuu hin danda'u. Oke, kami ada ya gizem debu, karena gak apa-apa itu. Akati red debu memberi dia cok. Asik tosan tail, magala gudi ti arar gay bahaya dire dawa tahu kaba, aci namoni hatulian ni biarkan. Ufo bis sedu alam mijana jira, akasi ti meti ya cok. Karena apa? Asik tosan tail, akai ada saja dire dawa ti arar debine bifare aja cok. Dumuc. Ya dabari nugan tu. Sagantaa kana akkuma barame ijoollee sagantaa kana dura qopheessaa turte yaadaan amma faffacaanuun ijoollee hedduutu ture. Amma fakkeenyaaf Dr. Nabiyaatiin karaa WhatsAppiitiin dubbisiitii ture. Mee maaliin godhaa jeeni inni deebisaa natti bifne. Hordoftoota keenya waan ajaa'ibaati maali yoo jettan fakkeenyaaf giddu galeessa Oromiyaatti eebbifamee jira kitaabni kun jechuudha. Deebi'ee Harargee dhufee magaalaa Harargee keessatti bakka lamatti eebbifamuuf deema. Oromiyaan kutaa kudha takka qabdi warroottan wanta naannoo dawwalanii turan yaaballoodha. Dawwalanii akkamiin dubira gahaa jechuu turani baalirraas dawwalanii turani kanaafuu magaalaa gurguddoo Oromiyaa qabdu hundattuu akka eebbifamu irra dalaynaa yeroo mijatatti dhufnee akka eebbisnu dhabajjuu asumaan akka dhageessan barbaanna akka waliin qomanne yeroo nu mijatanii dhufnaanii eebbisnaa bakka hundatti Harargee qofa hin jayinaadha akkasiin isin jaallatanii
وأنت كان شو بربان إيجا شرب متاعي كان مخيها كان مرد أبكي متخيل ثاني ورنا تقول لك مرد أبني هم قاعدين دينيتي هذا الكلام جا البريزيدنت يقول يمرسنا ما يأتي أكثر سا أبو بنكابو أبدي سا أك نوامي كان أبدي تطوربي أرا يونيفرسيتي أراميا فجأتي اللي قلت بينا ميني في ستيشن كنا جي أكسبس فياوني قلت عليه تطوربي أرا نموني أواس كيسالي ما شو ربادن نورا فيا كنتي كتاب جسا بفبرتوتا gurmumne akka ibisnu asumani waamicha sindeesina ummata boorana fis shuman ummata bonge natural disaster fi damara waan ta'eef ummanni oromoo bakka jirtanitti ummata kana cinaa dhaabachuuni sabboonummaa keessa agarsiisa jechuu barbaada. Doktor amma yaada konkuluuza godhu bakka. Amma Yaasin Oromoo kun kan Yaasin Jaashin Jaama YouTuber Oromooti. Addunyaa kun yookaan artistoota isaa ta'u warreen waa barreessan kan beekan karaa miidiyaatiin miidiyaa guddaa isaa ta'u yookaan immoo sooshaal miidiyaa warreen filoo guddaa qabaatan akkasumas illee warreen yuutuubar taatan feesbuukaa peejii guddaa qabaatan amma boodaas yoon fi wallee baasuu feetan yookaan immoo fiilima dalaguu feetan poostara dalagaati warreen peejii guddaa qabu sanitti erga ichi booda isaan amaxxansan akkasumas illee warreen yuutuubar taatan kan lammadaa warreen peejii guddaa feesbuuk qabaatan histii walitti godhanaa wanni guddisu jiru kun afaan keenyaa fi afaan oromooti wanni keessa jiru kunis mana seera qabeessa mani calee iddoo seera qabeessa haa ta'u mana bakar waareetti yaadannu mucaa ammoo muceefaatti yaadannu haa ta'u garuu afaan kana magaalaa kana keessatti dubbachuun turre uummanni oromoo garuu arraan tana galma tolfannee mana kana keessatti wal geenyee afaan keenya barsiisuun yookaan immoo kitaaba keenya eebbisuun bareedaadha warreen miidiyaa gurguddaa qabatan waliin tuffatinaa waliin xiqqeessinaa oromoo wal kabajanii doktor Yaasin ammoo doktor Naafiyaadhi walirran jirru ilma namaati nuti akkuma wal dura jirru wal kabajnee xiqqaan guddaa isaa kabajee guddaan ammoo xiqqaa isaa kabajee hojii jiraatu miidiyaan shoora guddaa taphata fakkeenyaaf hawaasni nana hordofu hawaasa Somaaleeti Somaaliyaa keessa waan guddaa deebicha waliif beeksisanii jechuudha yoo waliif ammaan ta'u mucaan tokko lafarraa ka'ee waan tokko hojjechuu deeme mucaa sana tuffatan nama isaati waliif beeksisan mucaa tokko jira ammas sharmaa boo'i tajaajila walli isaa jabaadha maastishii yookaan immoo hamaqlee ture arraan tana garuu sabskiraayib isaa 500 jira jechuudha feemasa ta'e jira jechuudha saniifuu nuti wal tokkochuu osoo hin taane guddaa qofa kabajuu osoo hin taane ijoollee ta'e lafa kaatus wal kabajnee amma booda si jajjabeessinaa obboleessa akkasii wallahi uummanni Oromoo ammaasii hawaasa Oromootiin afaan kana guddisuudhaaf shoora guddaa warra taphatee jira warra akka Mustafaa Rawwee Eebbisaa Addunyaa asumatti Haramayaa kanatti osoo jaartiin isaa haati mana isaa gaggaafachuudhaaf Sumaayyoo Musaa amma 8 magaalaa kana keessatti kan hidhame afaan kun afaan fooyyeen laalluu biti wal jajjabeessuu qabna warreen fiilima dalaguu warreen diraamaa dalaguu waan keessan jabeessaa wanni keessan waan keessan ifumaaf jabeeffadhaan jaa galatoomii like subscribe godha waliitumsa gola biidha miidiyaa promooshinii hojjetamne maxxansuun sodaacha maxxansine maaliif hawaasni keenya yeroo baay'ee xiqqoo feesbuukii kana manni keenya wallaggaa irraa akkasumas waraana irraas buqqee sodaachaa ture maaliif namoonni keenya nama hubatan feesbuukii qofa irratti maxxansuun osoo hin taane waan dandeenye uummata keenya gargaaraa jirra yoo maxxansuunis waan hedduus nu irratti taasaa turaniiru garuu immoo kan hundumaa kanaaf waan biraa miti garuu anaan dhugaasnitti immoo baay'ee irratti toleera dhugaa dubbachuudhaaf jaalalli keessan naaf gaadha waan biraa miti dhugaa dubbachuudhaaf otoo hojjennee ta'e promooshinii irratti hojjenne malee uummanni argee kan buqqee dhufu beekna garuu hin beekanii xiqqoo duwwaa beeksifne isayyuu sodaachaa sooshaal miidiyaa irratti sodaachaa maxxansine sirri namootni baay'een maxxansine sababa kanaaf akkas ta'e malee gara fuulduraatti immoo waan guddaa waliin hojjechuu dandeenya ani dhuma keessa asiin jiraanii kanaaf guddaa galatummaa dhugaa dubbachuudhaaf ani baay'ee sitti fuudheera ulfaadhaa
barbaadu maaliin irraa faayidaan jaynaa kan jechuu barbaadu namni keenya jechuudha amma waan deemu jiru kanarratti kunis barqabsoodha miti qabsoon karaa hundaan ta'uu danda'u qaba uummanni keenya amma tokko yoo gamana deemu hundi bakka girrijee bakka sanitti deemu yaada si gale kunis qabsoo afaan keenya guddisu jira waan keenya miti gurbaan yoo arraan kana waan kana hin godhu maaltu yaada sanii jecha wanni hundinuu yaadeeti si miti si gale torbaan kanatti waan ta'uu deemu boru waan ta'uu deemu hin beeynu miti sanii jecha ni wanni qophaa'e hojii irra sanii moo hafu hirmaachuu uummanni oromoo bakka jirtatti si hundi tokko digalatti amma haas jiru atis deemtee nama tokko waan taatis akkasii miti akkas waan ta'eef jechuun nuti hundinuu haruma hundaa wal cinaa dhaabbannee dagaa gandaa afaaniin osoo waliin qoodin wal cinaa dhaabbannee asii kaanee wallagga faa sagantaa dhaquu danda'uu qabna asii kaanee adaamaa faa dhaquu danda'uu qabna sii galee girra jennee bakka takkatti waliif tumsa godhuu qabna namni tokko yuutuubii yoo godhe waliif tumsa godhuu narraa eeggachuu qabna dabiidhaan dirqama akkaasii biyya akkaasii hin jiru eeguu qabna isa dirqama isaaniif waan isaan barreessan waan gaarii hanqa oromoodhaaf jedhanii dhagaa akkasii waliif darbanitti nuti hundinuu irra hirmaachuu danda'uu qabna keenya miti kun immoo nuti booda kan deebisaa jiru waan akkanaati isaanii jecha nuti hundinuu hedduu takka isin hin booneef hin jiraan Shashara. warraan jaalatu warraan kabaju anis asitti argamuun kiyya duratti godhee jira gaafa kana lukkubee hin argamne ture amma immoo akkuma saallee dabarsu daqiiqaa soddomuun takka uffatee dhaqqabeetiin jira dhufe sanilee jecha bifa kan isin jaaladhaa Shashara ni goote sebere ni jira. Okay, wanta godhe. Tani itu corona footage. Amin.